Eeyyeen egaa daawwattoota keenya qophii nuyi lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu yookaan sagantaan keenya inni lammaffaan qophii bashannana addaa aartistootaa fi shubbistoota hirmaachisee kan waayillan keenya obsi hawaasii fi hundaa ol nagaash qophiilee bareedoof bashannansiisoo ta'an hin barsiisu akkasumas uummanni irraa barataa ayyaana fakkeessuudhaan wantoota bareedaa fi miidhagaa ta'e nu qopheessanii jiru isa daawwannee walitti deebina. Bagageessanii hundi keessanii harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti baga ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2016 nagaan geessan. Kan biyya keessaaf kan biyya alaa jirtan irra deebiidhaan baga ayyaana du'aa ka'u Yesuus Kiristoos isin ga'e jecha adda bilee babbareedoo qabanneeti kan istiidiyootti argamneeti jirru guyyaa har'a dhangaaleen hunduu guuteeti kan jiru ayyaana mitiira shaashambaa jechaati kan turru. Akkas kana sababeeffachuudhaan egaa Dream Midiyaan Prime Midiyaa waliin ta'uudhaan barattoota isaa Dream Journalism Center and Media waliin sagantaa ayyaana keessummoota kabajaa qabatee isin gidduutti argama amma isaa waliin turte ta'a. Artistoonni keenyalleen sagalee isaaniitiin sirboota ayyaana isin bashannansiisaa kan sifaanaa turan ta'a gamasummaa gara isaaniitti kan isin dabarsinu ta'a. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. Ashama baga nagaan nuftani. Baga nagaan nu eegdanii. Baga ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoos baga isiniin ga'e. Waliin geenye. Keessummoonni keenya nu gidduutti argamu gaa mijuunis guutuudha. Wanti hunduu guutetti kan jiru artistoonni keenyallee guyyaa irraan nu kabajanii iddoo kanatti argamaniiti kan isaan jiran galatoomaa jechaanii har'a qophiilee bashannansiisoo garaagaraa qabanneeti kan isinii dhiyaannu sagantaan keenyallee kallattumaan kan itti fufuta. Egaa kana sababeeffachuudhaan qopheessee kan isin waliin turu aan hundaa ol nagaashii fi akkasumas waayillan kiyyaa obsee hawaas simanee darajjees mijuu qabattee nu gidduutti argamti. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. Baga nagaan dhuftan jecha mee asumaan daawwattoota keenyaan wal baraa. Ani weellistuu Eelsaa Nugseenaan jedhanii baga ayyaana du'a ka'uu Yesuus Kiristoos nagaan geessan jedha galatooma. Atillee guddaa galatoomi baga nagaan dhuftee mee asumaan daawwattoota keenyaan wal barii ergaa baga geessis dabarfadhu. Baga nagaan geessi baga nagaan nu eegdanii ani maqaan koo Bajigaa Gammachuun jedhama shubbisaadha. Hordoftoota amantii kiristaanaa baga geessanis niin jedha galatooma. Tole Yoosif Yaadataan jedhama hojiin koo weellisaadha. Asumaan uummata amantaa kiristaanaa hordoftan maraan baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa kana geessaniin isiniin jechuu barbaada. Galatoomi mee atis daawwattoota keenya wal barii. Galatoomi maqaan koo Shubbistuu Asteer Taaddasan jedhama. Amantaa hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf baga geessanii isinillee baga geessan jechuun barbaada. Galatoomi egaa daawwattoota keenya kan argaa jirtan nuti shubbistootaa fi weellistoota qabannee gidduu keessanitti argamna har'a ayyaana bareedaa akka dabarsinu shakkiin qabnu nutillee. Wanti hunduu guutetti kan jiru arraga ayyaana firri wal waamee waliin nyaatee dhugee shaashambaa kan jechaati jirudha. Guyyaa har'a artistoonni keenyalleen ayyaana bareedaa kan nu gidduutti dabarsuudhaaf gidduu keenyatti argamaniiti kan isaan jiran. Isaanis sagalee isaanii bareedaa sanaan ergaa baga geessanii uummataan akka jedhan abdii guddaa qabna asumaan isaan irraa. Arraga ayyaani wanti dhabameen jiru guyyaa har'aa mee artistoota keenya wajjin waliin sirbaa shaashambaa jechaati kan turru. Sagalee isaanii sin dhageessu mudannoo keenyas tokko tokkoon dhaga'uuf jirtu mudannoo ayyaanaas irraa barachuuf jirtu mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan egaa sagantaan keenya karaa Prime Midiyaa isin qaqqabaa jira. Asumaan eenyurraa kaanu sagalee keessanii ergaa baga geessanii uummanni isin irraa eegaa jira waan ta'eef. Eelsaan gaa weellistuu cimtuu weellistuu jaalatamtuu shamarree cimtuu dhalleen ayyaana guyyaa har'aa immoo gidduu keenyatti argamtee hordoftoota keenya amantaa kiristaanaatiin baga geessan jenna. Asumaan immoo sagalee kee kiloolee sana sirba bareedaa sana nuuf hin jetture. Rakkoon qabu. Gammachuudhaan guutamnee burraaqni taphachaa
kan darbeefis galataa kan nuufuufis kadhachaa kan waggaadhaan nu geessee galanni keetuma kan guyyaarraan nu geessee galanni keetuma. Ayyee galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya weellistuu Eelsaa Nugusee kun sagalee isheetiin ergaa baga geessanii dabarfattee jirti. Baay'ee bareeda galatoomii akkasuma weellisaa Yoosef Yaadataas gidduu keenyatti argama. Mee atis ergaa baga geessanii uummataan. Tole haa ta'u gaa walleen ayyaanaa kun baay'eetu jiru. Kunoo kan akka obboleettii koo Elsaafa kun baay'ee bareedu akkasumas baay'ee babbareedu waliin jiru. Keessaa tokkuman jedha waan jedhame keessa. Baga geessanii ayyaana waggaa bara haarawaa baga geessanii ayyaana waggaa bara haarawaa hundi keessanii. Baay'ee bareedaadha. Weellistoonni keenyallee sagalee isaaniitti sirboota babbareedoo kan isin affeeraa jiranidha. Meegaa guyyaa ayyaanaa mudannoowwan garaagaraatu jira. Akkasumas immoo ayyaanota bifa garaagaraatiin kan nuti dabarsinu akkaataa nuti kabajnullee gargar ta'uu mala naannoodhaatti. Mee naannootti dhalattee guddatteetti ayyaana bifa kamiin kanatti dabarsitu? Ayyee ani kan dhaladhee godina Shawaa Kaabaa magaala Sharaarootiin dhaladhee egaa mudannoo addaa ta'e ani dhugaa dubbachuuf hin qabu. Maaf akka ta'e hin beeku garumayyuu mee haala kamiin ayyaana dabarsaa turtanii haala kamiin dabarsee isa jettuuf duraan maatii waliin dabarsina barattoota taanee gara maatiitti deemnee walitti dhufnee haala bareeda ta'een haala saniin ayyaana dabarsina yeroo ammaa kanammoo akkuma na argitu maatii bira deemee dabarsuu miti kuno mana kootillee hin dabarsu akkuma argitu artistiin iddoo garaagaraatti dabarsa waan ta'eef haala saniin jechuudha. Haala saniin ayyaana kabajna. Har'a nu waliin dabarsitee maatiin kee unumadha jechuudha. Maatii ofii qabannaan immoo isa gara maatiitti deemtee kabajuu san dhiisteet hojii aartiin kun immoo olii gadi si deemsisa waan ta'eef haala saniin guyyaa har'aa immoo maatiinis akka nan koomanne mana keessatti waan isaaniif barbaachisu guuteen ani immoo asitti ayyaana koo haala bareeda ta'een sin waliin dabarsaa jira jechuudha. Namatti tola galatoomii asitti nu waliin dabarsaa hartaan nuti har'a maatii kee taanee mudannoo dhabuun kee garuu na gaddisiisa naan. Lakki mudannoo addaan qabani. Gaafa ni ilaalu Yoosef fuula isaarraa mudannoo addaa tokkoon qaba waan jedhu fakkaata. Inni immoo bakka dubbadhu waan jechuudhaaf ta'u fakkaata. Inni immoo irraa waan addaa tokkoon nu bashannansiisu isaan wal iddoo kanatti. Duraan dursa ayyaanni kun waan baay'ee of keessaa qabata. Ani ilma qotee bulaati. Ilmoo qotee bulaa gaafa taatu immoo waan baay'eetu jira. Akka naannoo keenyaatti ani dhaloonni koo godina Wallagga Bahaa Gudayyaa Billaati. Akka naannoo keenyaatti ayyaanni kun ni dhufa. Ayyaanni kun waggaa waggaan dhufa. Keessumattuu maal eegganna nuti tokkoffaa gaafa yeroo ayyaana ta'u uffata nuu bitama. Uffata kana eegganna. Dabalata immoo oolaa taatu reettiyaa taatu nuu qalama. Gaafa qalamu kana immoo nuti ijoolleen naannoo wal waamna. Mana eenyuuti oolaan qalamaa, mana eenyuu handaaqoon qalamaa, eenyu foon fudhataa waan akkasii haasofna biyyatti. Sana booda irra jireessa darbee bakki ganama qalamuu jira. Iddootti horiin qalamus immoo irra jireessa inuma jira. Sana booda amala tokko immoo qabna. Iddoo jalqaba qabamee qalamu sana ijoolleen nyaannee quufuu qabna. Iddooma tokko nyaannee nutti tolennaan badaaddoo biraa wanti hin jennu. Sana booda hoolaan qalamteetti beektu nu bira. Amma hoolaan qalamtee maal jettee ijoolleen dargaggoonni hiriyaa koo jiru. Qoraan funaannadhaati waaddii kan mukaa waadamu kana hin beektu mitiire. Keessa namni ilaalu jiru. Sana booda jaarsa abbaa koo akkatti nu baasee hangafti tokko immoo jira. Muusuma naannoo keenyaati. Inni immoo akkas nu zalzalee walirraa isee waa adda addaa jedhe. Sana booda akkas ol deebi'ee jaarsa abbaa koo bakka I think waan jira mitiire waa tokko itti hir'atu waa itti bal'atu malee waa fidachuu deeme qodaa. Sana booda gaafa manni achi deemutti nuti ilaalaan foon xiqqoo beektaa nuti baay'ee. Isaa wadda anuun jedhani nu gahan jiru har'i ayyaanuma reefuma asiimaa foon nyaachuuf nuti mana keenya si galeera. Sana booda manni deebutti nu foon kutannee itti dabalannee zalzalleerra. Sana booda jaarsa abbaa koo akkatti dhufe
hattuun tokko asirra dabarte. Miidhana garuu gaafachi as deebite mucucaattee kufti. Kanaaf hattuun kun baramteetti garuu lammata akkas hin deebine nuun jedhe guyyaa ayyaanaati. Waan akkasiifaa jira, mudannoo akkasiifaa hin qaba. Mudannoo addaa qabdaati. Mudannoo guyyaa ayyaanaa fuunatee maatii rakkisaa ture akkas mi'arra fagoorra teessee gaafa ayyaana kana akkasitti dabarsitu maatii biraa osoo hin jiraatiin nu biratti dabarsitu. Gaafa sana yaadattu maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuu fi hundumti keenyiyyuu ayyaana too maatii faana dabarsinee keessumaa too bakka dhalootaatti dabarsinee bareeda. Garuu har'a nuti maatii bira deemaas hin jirru haalli isa beektu. Iddooma jirru kanatti garuu walitti qabamnee akkattiin bakka tokkotti ayyaana dabarsaa jirra. Isaaniin achumatti yaadachaa baga geessan isaaniin jechaatuma maatii koos hiriyootan koos uummata Oromoo marallee kunoo akkattiin gaafanii walitti nammine waliin dabarsinu immoo gammachuutu nutti dhaga'a. Ayee daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan karaa Piraayim Miidiyaatiin darbaa jirudha. Shubbistoota of gidduudhaa qabnaa sirba ayyaana tokkoon bashannanee walitti deebina. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Birraatti ceena ayyaanni yookaanuu dhufe arsadee malkaatete ayyaanni yookaanuu dhufe waaqa uumeetti irreeffanna ayyaanni yookaanuu dhufe laga gaaraa uruufasi ayyaanni yookaanuu dhufe magariisa midhaasite ayyaanni yookaanuu dhufe nooru yaqaamne ayyaanni yookaanuu dhufe dararaa kee diriirsite ayyaanni yookaanuu dhufe sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufe sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Awukoolcha Dan Kenya, Rabulu, Dan Kenya, Yabutatu, Formike, Yabarodu, Watingola, Yamaratu. Ayana gamachuna tau, anti wajalan, anti narkan, nufadauka, he. Egaa radeemdhaan bakka keessatti jecha argaa fi wantoota tuuristii shaayii abbaa jecha sagantaalee keenya babbareedaa kan simbiraan gahaa jiru dhangaalee ni qabna dhangaa kana immoo isaan dhadhamachiisaa gara qophii keenyatti. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufe warru kannaa dabarsine ayyaanni yookaanuu dhufe
sirraatti ceena. Ayyaanni yookaan dhufe arsadee malkaa teete. Ayyaanni yookaan dhufe waaqa uumeetti reeffanna. Ayyaanni yookaan dhufe gaggaara urufasi. Ayyaanni yookaan dhufe magariisa midhaasite. Ayyaanni yookaan dhufe nooru yaaqamne. Ayyaanni yookaan dhufe dararaa kee diriirsite. Ayyaanni yookaan dhufe simbara gadaa boonee nama boonsisu qabna aadaa. Ayyaanni yookaan dhufe simbara gadaa boonee nama boonsisu qabna aadaa. Okolcha, 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 okolcha. Dankenya, Rabulu, Nankenya, Yabutatu, Formike, Yabarodu, Watingola, Yamaratu. Lagada, ayana gamachunatau. Egaa mijuu keenya dhadhamachaa wanti hunduu guutetti kan inni jiru wajjin nyaalchaa dhugaa taphachaa asumaan immoo tapha qabna. Taphni kun tapha adabbiiti. Abbaan adabbii sanaa wanta adabbii irratti barraa'ee jiru fudhatu jechuudha adabbii keessatti. Asumaan haadha abbaa daa'ima abbaa manaa kee keessaa tokko osoo filadhu siin jedhanii eenyu filattaa? eenyuun filatta? Baay'ee cima garuu haadha koon filadha. Haadha kee filattaa? Akkamitti? Isheetu jechuun kanaan dura isheetu kara lafa kanaan fide waan ta'eef hunda dura isheen arge kanaaf haadha koon filadha. Dhufaatii kee keessa abbaan kee hin jiru? Garuu isheen waan baay'ee naa taate waan ta'eef haadha koon filadha. Haadha caalchifattaa jechuudha. Ayyee rakkoon qabu bareeda. Kan itti aanu bijigaa nama tokko taalee bijigaarra nu baabu. Ayyee ani carraan nagee shubbisa baname shubbisiidha. Ayyaanni yookaan dhufe simbara gadaa boonee nama boonsisu qabna aadaa. Bijigaan nu bashannansiisedha kan walitti deebine amma immoo carraan kan Eelsaati. Ani immoo carraan nageetaa qoosa dhimiidha. Gargaaru jechuun qoosa baay'ee jaalladha. Baay'ee nama bashannansiisa. Garuu haasa'uu hin danda'u. Haasa'uutti bashannantaa jechuudha. Kanaaf kan sirbaan adeemame sirba ayyaanaa. Kanaaf isin immoo naaf ho'istan jechuudha. Baga geessanii hundi keessanii. Baga geessanii marti keessanii. Ayyaana waggaa bara haarawaa baga geessanii. Ayyaana waggaa bara haarawaa baga geessanii. Mootiin ayyaana masqaalli gahee. Lammiin wal argee birraan barihee. Lammiin wal argee birraan barihee. Waggaa waggaadhaan yaa waaqnu gahii. Gabbaane gallaa da'oo nu ta'i. Gabbaane gallaa da'oo nu ta'i. Eelsaan sagalee ishee kiilolee sanaan nu bashannansiisteedha. Kan kaatee carraan ishee gaillee qoosaa ture. Garuu isheen ani sagaleedhaan isin bashannansiisuun barbaada waan jetteef sagalee laanneef. Kan itti aanu yaasudha. Yaasan immoo
Qosaa kan kena kain bashannansiisu qabu keekaa isaatu beekaa. Qosaa bara jedhee haa ta'u tole egaa carraa kanan naga'e egaa yaa waan dandeenye wal bashannansiisuudha waantichi nana dhattani miti waan dogoggore. Haa ta'uti amma durii namni ogummaa qaba beektaa karaa mataasa waan tokko kan ittiin dabarfatu. Yoo rakkina isaas ta'e yoo gammachuu isaas ta'e yoo namallee tuquu ta'e amma mana sooressi tokko cidha jira. Achi kajeeltonni walitti dhufani. Tokko qurcooftuudha. Tokko furrooftuudha. Amma qurcooftuu furrooftuu walitti dhufaniitu inni furraan suni furrii kee baafattennaan itoo nyaata nyaannuu jedheera. Nyaanni dhufes osoo nyaanni hin dhufiinis baafattennaan nan sejjeesaa jeera. Sana booda toleedha. Inni qurcaanis qurcii kee kana hooqqatte jennaan otoo nyaata nyaannus otoo nyaanni hin dhufiinis nan sejjeesaa jedhanii lachanuu iddoo irratti walii galanii. Amma beektu egaa wanti ittiin nama rakkisti qurcii yoo hooqqatte malee cittoon rakkoodha. Amma waan godhuun laalee nyaatame baay'ee isa rakkisennaa furraachi sunis akkasuma rakkateera. Beektu egaa amma sana booda yaabbee jee qurcaa'aan sun furraan sun oowennaan arooppilaanii kaleessa deemu tokko agarteeti jedha. Naani sana booda arooppilaanii kaleessa deemu sana agarteeti gaafanni. Yaabbee argeen ture garuu arooppilaanichi sirrii yaannaan. Sana arooppilaanii sanaa ittaati sagaleemta arooppilaanii sanaa sirrii miti jee furraan sun. Sana booda maali akka maali sirrii moonnaan maali sirrii maaliitiin akkasuma ol qabee achi sokkee jedha. Na akkattiin malaan furrii baafatte beektaa furrooftuun sun. Sana booda qurcaa'aan sunis rakkate. Habbee jennaan qamadii abbaa baloo argiteedha. Maal qamadiin hin bareeda maarreenna. Waan jaldeessi qamadii godhe garuu argiteetta jennaan. Maali keessa dabarree xiyyootti fune miti maal taate maalumaan taa'e maalumaan taane habbee ganama tosii waliin arginna turre dabarsee qamadii keessa galeetu bajjak. Godheetu akkattiin akkatee jedhama beektaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaa garaa teessanii kan nu daawwachaa jirtan qophii ayyaanaa keenya haga ammaatti kan waliin turredha. Nutis waliin bashannanaa shaashambaa jechaa kan waliin turredha. Amma qophii keenya gara xumuraatti deemuuf kunoo dhaamsa isaanii xumuraa dhaamanii kan adda baanu ta'a. Asumaan Elsaa yaada xumuraa yoo qabatte. Dhugaadha ayyaana haala bareedaa ta'een waliin dabarsine sinillee nu kabajanii asitti nu waamuu keessaniif galanni keessan guddaadha galatooma. Yaa'u ergaa baga keessan jalqaba irratti dabarseen jira. Ammallee hordoftoota amantaa kiristaana maraaf baga ayyaana kana nagayaan geessan sinillee baga keessan jedha. Akkasumas akkuma ilaaltu uffata kanaan kan na bareechite Obsee Design gamanumaan galatoomi jedha. Ayyee siifillee ayyaana gaarii haa ta'u mee asumaan bijigaa itti fufii. Guyyaa ayyaana kana baga geenyee baga waliin geenyeen jedha. Hordoftoota amantii kiristaanaa hundaan baga geessaniin jedha. Kanaaf guyyaan irraa baay'ee natti tole baay'een gammade. Isinis immoo nu waamtanii asitti nu bohaarsuu keessaniif guddaa galatoomaa jiraadha isiniin jedha. Ayyee galatoomeetillee. Yoo isinis dhaamsa xumuraa yoo qabaatte gara keetti si dabarsina. Tole waan carraan alaattaniif galatoomaa uummanni Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhihaa jirtan ayyaana jaalatamaa fi kabajamaa kanaan baga geessaniin isiniin jedha. Galatoome. Asteerilleen ergaa yookiin yaada sadhumaa yoo qabaatte gamanumaan daawwattoota biraan nu ga'e. Ayyee galatoomii irra deebiidhaan baga geessan jechuun barbaada.
Dhaamsi kiyyaa asitti keessummaa kabajaa gootanii naamuu kiyyaan naamuu keessanii guddaa galatoomaadha. Ayyaanni kun ayyaana kan jaalalaa kan tokkummaa kan itti wal yaadannu nuuf haa ta'u jedha baga geessanii. Hayyee daawwattoota keenya mana keessa teessanii kan nu daawwachaa jirtan kun qophii ayyaanaa artistootaa fi shubbistoota keenya wajjin waliin dabarsaatii turre isaanis affeerraa keenya kabajanii asitti argamanii irra deebiidhaan isaanis baga geessan jechaa isinis baga geessanii egaa qophiin keenya kana gammaatti waliin turre kana fakkaata. Qophii keenya xumuraatti gara xumuraatti kan deematii jirru asittillee nyaachaa dhugaa taphachaa qophii bareedaa kan waliin dabarsinedha. Isinillee mana keessan teessanii kan nu faana turtan ayyaana gaarii isiniin jechaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Egaan daawwattoota keenya artistoota waliin waayillan keenya qophiisaan qopheessanii ittiin barattanii bashannantaniittu nutis wanta baay'eedha kan irraa barachaa turre. Eelsaa Nugusee waayillan isaanii baay'ee waliin ta'uudhaan qophii kana kan nu qopheessanii akkamii sanyiin silasti komachaan oolee irra deebi'ee ragada kan akkamiin dandeessaa sirba kamimmoo jaallatta? Egaa yaada bareedaa kaastee ragada kanatti illee amma kana ofin shakku waan jedhu jechuu barbaadeni. Egaa akkuma amma daawwannee kaan egaa shubbistoonni keenya akkasumallee daawwattoonni keenya baay'ee kan jaallatan weellistuu cimtuu fi jabduu Eelsaa Nugusee waliin turtii bareedaa fi yeroo bareedaa taasisanii jiru jechuudha waayillan keenya. Egaa mee erga kana jennee keessattuu yeroo ayyaana kan isaallee daawwannee deebinee jirra jechuudha. Egaa keessattuu egaa akkuma nuyi kaasaa turre yeroo ayyaanaa kana mudannoowwan hedduutu jira. Mee egaa keessattuu mudannoowwan isin mudate yookiin mudannoowwan gabaabaa yeroo ayyaanaa qabdan mee egaa isin qoodame? Dhugaa dubbachuuf ani mudannoon qabu maatuma waliin kolfaa kan dabarsinu siifoo yoo qabaatte iddoo garaagaraatti mudannoon garaagaraa nama mudatu anaan kan na mudate otoo hin taane hawaasuma keessatti akkaataa guddina keenyarraa jalqabee daa'imummaa irratti wantoonni nama mudatan baay'eetu jiru. Yeroo ayyaana baatiidha jedhameeti kan uffanni namaa bitamee mana fa'aa namaa taa'u. Ijoollee yeroo taatu immoo miira dhawaan taatee fi utoo ayyaanni hin gahinii har'aa borii uffachuutiin of jalaa balleessuu yookaan xureessuun illee ni jira. Kana malee immoo iddoo raftuu boraatii fuuldura kaa'achuutiin yaammattee uffata keessan ammaa guyyaan ayyaanaa sun ga'utti. Sirriitti taasistee jirtaa jechuudha kana. Sirra geera mudannoo ishee irra geenyu ibsaa jirti. Yookaan jechuutiin kanatti baay'inaan eegdu. Kana malee immoo guyyaa ayyaana otoma warri hagam manatti si dhawwan illee hiriyoota kee wajjin wal waamtee wayyaa haaraa bitatte sana walitti agarsiisachuudhaan kan kooturra caalaa bareedaa kan keenyatu akkasii dhangaa manatti qophaa'e illee mana keenyatti kanatu qophaa'ee jira. Mana keessa maaltu jira wantoota akkasii illee daa'imman irratti hin mudatu. Namoota gurguddaa biratti immoo baatiidha jedhamee dhangaalee ayyaana barbaachisoo qopheessuu irrattidha kan isaanii xiyyeeffatanii baay'inaan hojjetanii torbaniitii ji'aatii jedhanii ayyaanatu ga'aa jira waan ta'eef maatii waliin kabajuu hawaasni hin dhufa wantoota garaagaraati kan egaa dhangaalee akka sirrii jettee ayyaanas kan fakkeessu immoo kanadha jedhee yaada.